guddachuu yaanna gaafa xiqqoo keenya guddachuu yaanna gaafa gudda akka abaluun guddadha obboleetti hangafa obboleessa hangafa gaafa yoo qabaannillee akka ammas faanga ajennee waan ati na gaafatte kanaani daa'imummaa kiyya akka malatti hin dabarse qubee afaan oromoo nama mana hidhaa ursutti isheen haadha manaa Tolasaa taatee paayileetti inni shufeera paayileettiidha isa faana deemtee biyya biraa daawwachuudha malee ofii ishee hojjettee qabxii gaarii achittiin baradhe umriitii waggaa nama baadiyyaa dhalate maatiin tiyya eessuma kiyyaas ajjeesanii haadha ummaatiyyaas dabalatee abbaa kiyyallee ni ajjeesan akkootiyyaa fi haadha kiyyaa wajjin mana hidhaatti hin dabarse. Namuma biizinasii hojjetu ta'uudha malee doktara ta'uu paayileetti minaamina oofusanii miti. Suuqiin balatan jedha dhufaanu. Fiddee paayileetti ta'uu sammuun ishee hin hojjetu hin danda'u jetteetti ka dooktaris ta'uu sammuun ishee akka hin dandeenyetti amansiisteetti barsiistus ta'uu hojjechuun akka hin dandeenye nama jalatti akka gabroomtee jiraattu sammuu ishee faanarra waliif mallatteessiteetti jechuudha. Jolleni kaan poolisii ta'uu barbaanna, doktara ta'uu barbaanna, paayileetii ta'uu barbaanna jedhan. Ani garuu kaayyoon koo namuma biizinasii hojjetu ta'uudha malee doktara ta'uu paayileetii minaamina oofusanii miti. Suuqiin balatan jedha dhufaanu. Ani wanni ani jedhu maal ati maal gochuudha hoogganaan jedhan ijoolleen waa'ee paayileetii barsiisa ta'uu himatan ani suuqii banachuudhaan jedha. Ture dhugaan badda soba osoo hin taane kanuma ture kaayyoon koo galata waaqayyoo. Siif milkaa'ee itti milkoofte? Galata waaqayyoo naa milkaa'eera isumarran jira ani barumsa xumuree tanaan biyya Arabaa dhufee biyya Kuweetan jira ture argan dhufee isuman jira garuu kaayyoon kiyyarra jira. Na milkaa'eetu mayyaadha parsantiin kimmaanyi dhibbarraa dhibba finne soonan jedhe kaayyichu marran jira. Galatoom. Mudhanni koo ganamaa na milkaa'eetu manirra jira. Baga milkoofte ammallee dachaan milkaa'ee dhugaa baay'ee tokko namatti tola sunillee abjuudha sunillee milkiidha maaliif milkaa'uun kee baay'ee nama gammachiisa sunillee abjuudha namni kamiyyuu gaafa dhalaturraa kaasee guddachuu yaanna gaafa xiqqoo keenya guddachuu yaanna gaafa gudda akka abaluun guddadha obboleetti hangafa obboleessa hangafa gaafa yoo qabaannillee akka ammas faanga ajennee hin hawwina gaafa guddachaa gaafa deemtummoo hawwiin keellee dabalaa deema sana sanatu jira sanumaaf si gaafannee mul'anni kee mul'ata sirriidha bagasiif milkaa'ee warra milkaa'ee milkii galmeessu ta'ee biyya lamaanittu siin jedha ammallee dabalee siifaa milkaa'u dhugaa baay'ee tokko nama gammachiisa. Galatoomi. Asumaan gidduutti isin bohaarsuudhaa fi baacoo wayiin siniif hima dareetti barsiisaan isaan barsiisa yeroo isaan barsiisu gaafa guddatti mul'anni kee booruu maali kan jedhu afaan oromoo kutaa 6 ta'u kutaa 4 ta'u waan akkasiiti yeroo sanatti waanuma namatti dhiyaate jedha namnu waanuma yeroo sanarratti iji keenya irra jirruu fi hawwii qabnudha. Barsiisaan kuni otoo barsiisaa jiraniiti ijoollee hundumaa gaafatani ijoollee tartiibaan isa sanatti gaafa gaafatan gaafa barattee barumsa kee xumurtee maal ta'uu barbaaddaa jennaan barumsa koo xumuree jedhe inni tokko bakka guddaa ga'uun barbaadaa paayileettii ta'uun barbaadaa jedhe tole jedhe ammas isa biraatti darbe ati oo gaafa barattee xumurtee maal ta'uu barbaaddaa jennaan baradhee xumuree bakka guddaa gahuun barbaadaa yuunivarsiitii illee galee qabxii mataa kootiin of danda'ee baradhee dooktara ta'uun barbaadaa jennaan maaliif dooktara ta'uu barbaadaa jennaan dhukkubsataa yaaluun barbaadaa saba koo tajaajiluun barbaadaa jedhe ammas nama sadaffaa gaafate barsiisaa ta'uun barbaada dhaloota qaruun barbaadaa jedhe innis amma caaltuutti aanee jira caaltuu gaafate dhaqee ati yoo maal ta'uu barbaaddaa jennaan ani jette gaafan guddadhee barumsa koo xumure jette haadha manaa Tolasaa ta'uun barbaadaa jette maaliifi jennaan Tolasaan paayileettiidha xiyyaara balaliisa waan ta'eef isa faana deemee bakka hundumaa daawwachuudha hawwiin koo gaafan baradhee xumuree hundumaa bakkaan ga'e haadha manaasaa ta'uudha kaayyoon koo mul'anni koo booruu haadha manaa Tolasaa ta'uudha jettee jedhama maalidhaas keessatti sammuun keenya daanga'aa wayiiti
jechuun wanti bartee hawaasaa keessatti wanti nu qabate tokko jira barattee dubartiin eessa geessi wanti jedhamu qaata malee amma hin jiru suniyyuu ani garuu rabbiif haa galatu maatii akkasii keessatti hin guddanne maatii barumsa waa'ee barumsaatti baay'ee nu kakaasutti hin guddadhe haa ta'u garuu nama jira hawaasa keessa hin jiru jechuun dandeenyu har'allee hin jira na maal qabattee itti caaltuun kuni barattee dubartiin eessa geessi isa jedhamu sana akaakilee abaabilee keenyarraa jechootaan dhageenye sana hojiitiin agarsiisuu barbaaddi jechuudha. Isheen haadha manaa tolasaa taatee paayileetii inni shufeera paayileetiidha isa faana deemtee biyya biraa daawwachuudha malee ofii ishee hojjettee qabxii gaarii fiddee paayileetii ta'uu sammuun ishee in hojjetu hin danda'u jetteetti ka dooktaris ta'uu sammuun ishee akka hin dandeenyetti amansiisteetti barsiistus ta'uu hojjechuun akka hin dandeenye nama jalatti akka gabroomtee jiraattu sammuu ishee faanarra waliif mallatteessiteetti jechuudha jaaltu. Kanaaf haadha manaa tolasaa yoo taate malee ofii ishee baate waa tokko hojjechuu konfiidensiitiin of faana walii galtee sammuu ishee sakaaltee jirti jechuudha hojjechuu hin dandeessu tarkaanfachuu hin dandeessu inni guddaan immoo sammuu kee faana walii galuudha walii galteen inni jalqaba mallattoon jechuudha kanuma akkuma itti bohaartanii fi galatooma amma gara madda walaabuu miidiyaatti isin dabarsa kan dhaggeeffachaa tan sagantaa tamsaas kallattii halkan waarii kan isin biraan gaa jirru MW Raayii shamarreen argitan gaazexeessituu lalistuudha sagantaan keenya gara nama birootti osoo hin darbiin duratti dhugaa akkasumas nu turii Oromiyaa irraa kallattiidhaan kaayyoo kooti kan jedhu yookaan kiyyaa daddar buu barbaade natti fakkaati koomentii barreeffatee jira mee kaayyoo kooti yookaan kiyyaa daddar lalistuu akkamitti ajjabde ijoollee keenya kireeditii kennaafii deemuu murteessaadha. Haalli isin itti dubbachaa jirtu yaanni isin dabarsaa jirtu ija qarooti yoo ilaaltee jirtu shamarree tan akkami ilaaltamee kaayyoo yookaan ammoo kiyyaa daddar. Galatoon maddoolaabuu ani miidiyaa qeerroo miidiyaa jaan miidiyaa guddaadhaa irratti hojjechaa ture lalistuun nan beektu malee ani bareecheen beekaa yeroo baay'een hin dhageeffadhaa. So wal harkutti illee baay'ee gammadee jira garuu konfidensii qabaattee kaka'umsa tonnoo qabaattee hamma kana saba isiitiif quuqamtee gaafa waan kana isin shamarree Oromoo gaafa waan akkana waa dubbattu baay'ee dhugatti baay'ee namatti tola. Tokkoffaa wanni amma dhiyeenya kana taajjabu jiru miidiyaa kana gubbaa ammaan jirutti ani carraan biraan jiru kan hin geessan gartee Shaffis ijoollee Oromoo jajjabeessuu qabdan Dr. Shaffis isa jedhesaniif hin deebii Dr. Carraa biraa haa waltee garuu kana mala carraa biraan qabnu jechuudhaaf komentii barreessaa ture. Waan taajjabee tokkotu jira. Sekshaal waan jaan kana warra barsiisanillee ni beekaa namoota gurguddaa ni argaa. So namoonni ammaan tana dhufanii waan akkanaa kana haasa'an bifuma safuu yookaan aadaa uummata hawaasa guddaa kanaa cabseen dhufanii waa haasa'an malee namoota ogummaa qabaatanii waa'ee gartee dhaloota waa barsiisuu waan akkasii sanii miti doktorri akkasitti akka hubatuun barbaade inni tokko sani namootuma jechuun waan hin taane haasa'u waan fudhatama hin qabne waan namni haasofne waan namni saalfatu haasa'u malee namoota ogummaadhaan deeggaramanii takkaa dhimmaa isaan hanqina jiru waan kanarratti gartee muuxannoo qabu namaa ibsu miti namoonni waan kana miidiyaa gubbatti haasa'an ammaan hubaddetti. Inni itti aanu miis manaajimentii waan jaan kana akkaatuma mootummaan biyya bulchuu ni beeytanii hawaasa keenya gamasiif gamanaa walirratti ijaaree wal lolchiisu malee akki biraa akkitti inni manaaj godhee gaggeessaa jirus hin jiru. Miidiyaa kana gubbatti illee namoonni afaan Oromoo dubbatan yaada kamoo haa qabaatanii ilaalcha kamoo haa qabaatanii gaafa waliin dubbatan gaafa teessee dhageeffattu yaadicha irratti hin dubbatan. Kallattumaan personal jechuun attack wal godhanii walirratti xiyyeeffatan malee yaadicha isaan gidduu jiru irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Nuti Dr. Shaffisis ni beekaa bakka hundatti wal arginaa gaafa dheenee namoota kana wajji dubbannee nu achii gassi butaniiti akkaataa isaanii galu akkaataa gosaa akkaataa gandaa sanis sideeffatan jechuudha. Akkaataa hiriyaa sanis si gatarkisanii jechuudha. Yaada ati qabdu kana si harkaa facaasanii. Mana san keessa gaafa ta'ee dhimma Oromootiin dubbadhaa dhimma rakkina biyyaatiin dubbadhaa gaafa jettu sitti ulfaataa jechuudha. Because namoonni kuni wanni irratti dubbachaa jiran dhimma dhuunfaa akka namoota gartee dhimma kallattii walirraa qabu walitti dubbatan malee gaafa yaada siyaasaas haa ta'u yaada biyyaas haa ta'u gaafa isaan dubbatan yoo ilaalte yaadicha irratti hin dubbatan yeroo baay'ee ijoolleen ta'e irra baay'een isaanii waan kanallee hedduun taajjabe jechuudha. Inni itti aanu nuti akkuma tokkoon ilma Oromootti gahee keenya hojjechuuf jirra. Joornaalistiin akka nama joornaalistii barateetti
siyaasa keessaa ba'ee qaama tokko deeggaruu dhaaba siyaasaa tokko deeggaruu dhiisee akka joornaalistiitti waan riyaalitii lafa jiru san fuudhee qilleensa gubbaa baasu jira tokko inni kunillee kan ta'uu qaba jechuudha. Qaamni kaadirii mootummaa jettanii waan adda addaa propagaandaa promoot godhu kunis hawaasa irratti propagaandaa promoot godhu jira moo paartii isa fakkaatu paartii siyaasaa irratti propagaandaa promoot godhu jira waan jaamullee laaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif hawaasa kana keessaa baane waan ta'eef dhugumatti namni hawaasa taa'u tokko uummata bal'aa irratti olola hin labsu. Paartii isaa wajji mormitti irratti olola labse rakkoon qabu. Irra baay'een kaadireen biyya bulchaa jirtu maal gooti hawaasa keenya kana irratti maqaballeessii fi olola adda addaatti dibdee jechuudha. Rakkina hawaasaatis siyaasatti fidan rakkina amantii siyaasa fidan waan hunda poolitiksii godhan jechuudha. Qonnallee poolitiksii godhanii jiranii. Qabu waan akka Green Legacy yaani hongeen nama keenya miite ni argitanii. Amma Green Legacy sana deeggaruu irratti hiriyoota kiyyaa ijoollee beeknu waan ajaa'ibaa tokkoon isinii hima. Achirra waa barreessan ture. Green Legacy kana warri bilchiginaa harkaa qabatanii malee effektii isaa waan agarreef jechuudha. Hawaasa keenya hagamta akka wanni kun miidhaa hongeen gammoojjii Baalee fi Booronaas lafa waan isinuma hawaasa keenya goote hawaasa Oromoo gootanii beektan. Wanni kun jajjabeeffamuu qabaa gaafa ta'etti warri paartii siyaasaa tokko deeggaruu dhufanii maal siin jaan ati bilchiginaa taate siin jaan jechuudha. Kanuma kallattumaan dhufanii jettee sirriidha waan ati na gaafatte kanaan daa'imummaa kiyya akka malee ittiin dabarse qubee afaan Oromoo nama mana hidhaa Ursutti barate keessaa baacaa qubee jettu kana achittiin baradhe umriitii waggaa nama baadiyyaa dhalate gannan beeku maatiin tiyya eessuma kiyyaas ajjeesanii haadha ummaatiyyaas dabalatee abbaa kiyyallee ni ajjeesan akkootiyyaa fi haadha kiyyaa wajjin mana hidhaattiin dabarse. So nama Oromoo namaan hin beeknetu gaafa nan ka'ee warra keenya yaade nagalcha ture kophee faana bitaa namoonni kun namootuma dheeriyaa Harargee dhalatanillee miti namoota iddoo gara biraati. So jiru akka takka dabarsine sanboota gara Zuwaayii kanaan dhufe gaafaan Zuwaayii dhufu maatii kiyya laaluudhaaf namaan hin beeknetu na fidaa ture namni san nama Arsiiti. Na deddeebisaa nagalchaa kophee ijoolleen tujjaaraa qabdu kana naa bitaa. Hoggaan galee maatii ifaan keenya dukkanaa horii tokkoon qabnu saamanii wanni tokkoon jiru ganda ollaa buleen qe'ee laalee maatii takkan jiru. So akkasitti maas namicha san nama tokko dhufee na fuudhee achitti maas na deebisa lafti magaalaa Dadarkan irraati qofa godha. So nama santuu maas maatii tiyyata na biran na deebisa jechuudha. Torbee tokko gaafaan achi taa'e torbee tokkoon deema. Gutti xiiqiidhaan jechuu hoggaa nama garafanis waan hundaan harkaa guddadde wanni nan irratti xiyyeeffadhee guddadde takkaffaan ani akka nama tokkotti dhugaa dubbachuuf haaluu tanaan ba'aa gartee jeetii warra Tigiree warra abbootii keenyaa fi namoota garaagaraa hidhee gara bukana xiyyeeffannaan kiyya guddaan kanarra ture. Bara Pirootestii Oromoo goonu son keessatti illee dhugatti 50% milkoon yoo hin na gammachiisa. Tollaa illee deemnee hidhamnee turre Awaash illee turre Shawaa tana keessa Wacaalee biyya jaanillee dhayine akka carraa ta'e achitti mana hidhaa sanitti wal arguun qabsoo Oromoo jabeessuu akkamitti akka qabsoofnu kallattii walirraa barachuu muuxannoo wal jijjiirrachuu bilbila wal jijjiirrachuu fi guyyaa itti qabsaa'uu qabnuu fi guyyaa itti gartee karaa cufuu qabnuu fi bara itti waan hunda godhuu qabnu irratti xiyyeeffannee wali bilbilaa kallattiidhaan jechuun akkuma nama hooggansaa qabuutti guyyaa kana waan kanaa goonu jennee wal mareennee qabsoolee finiinsaa turre. So gaafa namni du'ee ijoollee wareegamte fuunee galchinu ijoollee hedduu rafka gara nama 10 moo 15 akkana galcheen beekaa maatii isaanii bira geessinee awwaallee beena gara magaalaa Wadaa kanaa fi Harar kanarraa fuunee jechuudha. So maatiin isaanii nu caalaa gartee jajjabina qabu isin haasab barsiisu malee ilmi kiyya qabsoo irratti maal Oromoo guutuu rabbi gartee isin jajjabeessu jettee haati ilmasii irraanfattee nuuf gadditi nu warraa fi kanaafi. So nama jechuun maatii akkasiisan obboleeyyan nama sanii ilmaan Oromoo jajjabeessu malee jechaa turanii waan kanaan propagaandaa yookaan ololaa miti VOA fa'aa deemtanii ilaaluu dandeessan gabaasa gaafas jaalannee gammadaa hojjechaa turte. Fati biiftuu eenyu Hassan Abdallaa nama jaamu gaafa machaara du'e obboleettiin isaa gizee viyoon interfuu gootu akkam akka jechuu turte yoo argitan si dhagaama sii galee. So hawaasni keenya namni lafarra jiru akka namni asitti gandaan kutaan waan kana godhuu kanaa miti akka itti nuti keessa turre
watti nama nuti hin beeknetu foon waan adda addaa nuuf fidaa ture bakka warra keenyarraa fagaannee gammoojjii tollaa gaafa turre sanitti gaafa awaash turretti illee waan nuuf fidaa ture waan adda addaa ture waan ture kana keessatti hawaasni keenya takkaa gargar beetis hin beeku wanni garuu akka miidiyaa kanarra jiru gizee garte akka ilma Oromoo tokkotti baay'ee sensitiif jechuu nama dhagahama hamilee nama cabsaa xiyyeeffannoo laatanii waan kana irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha nama juuqa isaanii nama tokko maaliif yaanni wanni maqaa kiyya jijjiiradheef tokkoffaa yaada Shaffis Dr. Shaffis Eedoo dubbatan irra dhaabbeetiin so makuma kiyyaa juuqana hojjijjiiradhe maal bilbilli ni jijjiira maqaa illaan wanti jee sadii jijjiira akkas na fakkaata jee jijjiira na fakkaata eegana gizee ilaalu ani imeela biraa waanin maqaa kiyyaan bilbila irraa qabu bilbilli waan hin fudhanneefin kanaan kireet godhee gara kanaan dhufe wanni asirra jiru jechuun namni maqaa waan akkasii fiyyaamanii irratti walitti duulanii maal godhan tokko kana inni amma nama yaachisu wanni ammaan tana hojjetamu jiru warri kaabaa wanni nuutatan asuma wanni isanitti himuu barbaadu amaarree afaan Oromoo dubbatu ni jira isaan kana keessa gallee siyaasa ollaa keenyaa kana gartee fataffatu qabnaa waan jaan istirateejii qabataniiti walgahii dhiyoo tana gaggeessan jechuudha tallaaqoo amaaraa waa'ee waan jaan gaggeessanii namoonni gurguddaan jechuudha namoota sadarkaa gartee maalitti beekamtii qabantu akka amaarree afaan Oromoo dubbatu ni jira siyaasa Oromoo kana barachuu qabnaa itti dhiyaachuu qabnaa qaceelloo keessa gallee fataffatu qabnaa jaanii karoora qaban amma gaa wanni ijoolleen keenya godhaa jirtu tokko gartee bataskaanni maal asii godhe yaani gaafa miidiyaa kana gubbaa duulanillee warri kun finxaaleeyyiillee warra islaamaa keessatti hundeessuu ni dandeenya jaanii amananii jiran warra tuulamaa kana akka sabaa gooneeti akka beer jaansii galtee irra wal mormuu turan jechuu waan kana gisee dubbatan yoo viidiyoo san dhageeffattan namni walgahii san gaggeesse waan jiruun akka mana keessaa keetti tuulama kana beeriidha jennee yoo kaasne lanee baagriifaa yaadallam naaf ifaa miti waan jaan jechuu yaaticha dhiyeessiti kun ni danda'ama jaanii akkuma taamiraan nagaraatiif jechuu wanni faan dubbachaa turan jechuu kutaan qoodanii wal nyaachisuu wal lolchiisuu kana amaarree afaan Oromoo dubbatu ni jira nu sappoorti godha fandii nu godha hojjechuu qabdan jaanii itti amananii jiran kan warra Tigraayillee amaaraa honoo Tigireenyaa tanaa gaarii haalli jaaniiti itti bobbaanii jiranii so waan kanallee waan amma deemu kana namni keenya akkanuma callisee ilaaluu takka ganda jee gosa jee miira keessa galuu osoo hin taane waan deemu jiru qilleensa jiru kana wajjin tarkaanfachuun baay'ee murteessaadha. Ijoolleen teenyatuun illee warri gartee yoo dhugumaan gandummaa wanni akkasii qabaatanii irratti dhagaamee dubbatu ta'ellee yaadicha sana isaa akka dhufe hubatanii akka namoonni waan kana gartee miira keessaa baanii bilchanaan laalan yaaddoo jedhuun qaba. Because uummata kanaatu dhimma nutti ba'a nu qoqqooduun amma dhiyeenya kana Shawaa fi Arsii jaanii wanni ololan kun akkanumatti taasa waan dhufe nama fakkaata waanuma ijoolleen Arsii takka ijoolleen Shawaa gootu nama fakkaata no dhimmiti akkasii miti. Dhimmiti itti yaadamee taayitila barreeffamee hojiirra ooluudhaaf jechuun kallattii barbaadu jiruudha. Kanallee asumaan akkasitti hubadhaadha namoota yaada akkanaatiin deemanillee yoo argitan so wanni kun bifa kana fakkaata jaa fi ibsaadhaa fi viidiyoo sanillee yoo barbaadan garuu isin dhageessan jeetii yaada warri miidiyaa gubbaa jirtan argachuun ooltan jeetii yaada. As biratti bakka sanii addaan baay'isanii osoo ibsitan. FB in total yoo jeneraal goote peppariidha jechuudha. Pepparii malee qacaramuu waan hin dandeenye. Ogummaadhaan yoo ogummaan hordofata sirraa fudhate murtee qaxxaltee mismaaqichi ooftuu waan jiraatu ni miti. Ispeshaali waan biiroo irratti hundaa'e jechuudha. Ogummaa gabrummaadha. Garuu teeknikaal, animal health, agriculture, environmental protection and climatic change irratti hojjetu international NGO supportis qabdu qilleensa keessattuu bosona irratti because opportunity Afrikaan qabdu qonnaa fi dhageessa qonnaa fi haala qilleensaa dhufarratti Afrikaan opportunity qabdi jedha saayinsiin amma istatti ta'aa jira maaliif jennaa teeknooloojii wayiitu hojjette madira baay'ee odoo hojjette addunyaan irraa bittu wantummaan Afrikaan hojjette Awurooppaa gurgurtuu jirtu yoo agricultureidhaan yoo aannanii yoo dhadhaadhaan yoo argite organic oomisha organic ta'ee fuutee Awurooppaa keessatti akka sharafatteen jiru qonna buna midhaan kuduraa muduraa wantoota akkasii akkasumallee midhaan
albuuda maagneesiyeem, pootaasheemii fi zinkii fi ayiranii qaban kana hubanneefteen ala Afrikaan filannoo biraan qabdu. Soo kanaaf risoorsii dhiifneeti akka itti faranjiin distii hojjettu baranna. Ganaa maashina distii hojjettu isaanirraa bitu. Garuu inni waan tokko keessattuu haa ta'u siviil injiinaringiin waan tokko garuu wanti risoorsii saba tokkorra fuunas gochuun deebii ammoo ogummaa amma midhaaniiwwanis haa ta'u amma tokko kootaa buusaa barachuun barbaachisaa. Kan irra guddaa amma nama baratee bakka dhoowwate wanti baratan waan biraa jiruu saba isaanii waan kanaaf gadi bu'anii ogummaadhaan koominiitii kana biildi gochuu uummata Oromoo godina jiru yuunitii isaa jabeessu gadi bu'anii jiruu isaa teesti godhanii wajjin arguu dadhabuun isaanillee ol bahanii kanuma warra wallaalee feemas ta'ee warra beekaalleen isaan jala dhaqe. Mee amma ijoollee doktoroota laalaa ijoollee doktoreetti baratan baay'een deemanii mana feemasoota ijoollee ogummaa baay'ee baratan deemanii achiran yaada yoo dabarsuu barbaadan bakka biraan qabatu. Luki akkatti kollaabsi ol gochuun fiichariitiidhaaf karoora kaa'anii tokko lama jedhanii karoora yeroo amma alartii arjentilii amma miidilee fi loongi tarmii jedhanii kaayyatanii osoo akkasitti nama beekuuf mana beeku uumuu dandeenya. Kan mana hundi barate mana itti marii beekaan itti mari'atu uumachuu dandeenya. Dadhabinni mee eessa jiran wallaalaa bira jiran qaba beekaa bira mana itti beekumsaan dhaloota itti qaran hagammaan dhaabuu hin dandeenya. Sababni isaa maali? Gaafatamummaa ilmi Oromoodha egeree dhalootaatiif qabu is very close. Eenyutu dhaamaree ati turii jedhanii ishii kanaati eenyutu qajeelcha eenyutu ijaaru. Kanaaf tokko san kan warreen amma keessattuu ogummaa gama gaazexeessummaan haa ta'u maaliin haa ta'u individuaalii gaazexeenyaa dhiisaati miidiyaan maqaa Oromootiin banate waloo Oromummaa irratti wal ta'an warri beekan warra gaazexeenyaatti ogummaa qaba jennu kun intarvii na godhuu ni deebi'eetti mufataa kunillee intarvii na godhuu ni deebi'eetti mufatee gurgurta. Shameless waan kasaaf bira jiru Oromoo fi amma hayyoota kan ol bira fidee jireenya isaaniitii fi dandeettii argitee waa danda'uu fi waa beekuudhaa gaafachuu gaaramti uummanni Oromoodha. Uummata danda'a akkamii akka ta'e hunduma danda'ee baasee deemu. Kan barateetiin ispeeshaal ta'ee ammoo profeeshin ta'e chaanaalii deebaruu waan nan affeerre ani kaganda isaanii ta'uu wanda keenya mala. Lookit kanaaf miidiyaan yoo beekaa akkaataa ittiin dhaloonni kun ijaaramuun akkaataa itti hariiroon saba Oromoo wajjin deemuu danda'uun akkaataa ittiin diinagdee fi qabeenyi fi qilleensi naannoo Oromiyaa akka jiru guyyaa halkanii guyyaan hojjenne gaazexeessitoonni sun kollaabsi ta'anii hawaasummaa biratti fudhatama dhabanii sababa akkasiisanii encourage godhanii aadaa uummataatis duudhaa uummataatis waan gaarii sabaallee akkasumallee waan hamaa uummata keessa irraa gabaasuudhaaf akka yuunitii uumuu dadhabanii keessattuu warreen ogummaa kana qabanii yuunitiin Oromoon amma hayyuu baay'ee qaban gaazexeessitoota baay'ee qaban waldaan qaban hagammaatti waldaan gaazexeessaa Oromoo jiru hagammaatti yuutuubaroonni Oromoodha appilikeeshinii tokko uumachuu hin dandeenye bakka itti sirba isaanii aadaa isaanii fiilmii isaanii itti fe'atan qabu. Sababni isaa maali? Namni kompiitar injiinaringii baratee appilikeeshinii takka nu hojjetu dhabameetiin tarsiimoo waldama tarsiimoo nu kaa'uu qabu. Waldama tarsiimoo amma osaallee akkaataa siyaasa Itoophiyaa maraamartoo akka eelee biddeenaa geengoo kan waa'ima kanaan mari'atee yoo qabu osaanillee yuunitii biyyaatii fi roodmaappii baay'ee bocee garuu biyyoota baay'ee irraa fudhate waan isin ajaa'ibu osarra biyyoota baay'ee fudhate biyyoota garuu saba keenyaa qarraa hayyuun kun piroofeesar kun appilikeeshinii sabni Oromoo gootaraa jechuudha. Appilikeeshinii jechuun gootaraa sabni keenya icciitii fi gaddaa gammachuullee boo'ee keessa kaa'atu qabu. Kana silaa eenyu kan kakaaseeti waan kana silaa ifaa gochuu danda'u gaazexeessaan nama miidiyaadhaan barate. So dinagdeen har'a qonnaa fi daldalaan qofa Oromoo kuufatu maaliif meeshaa wikiimiidiyaa fi elektirooniks miidiyaadhaan
Oromoon kaapitaan ofii har'a appilikeeshin hojjete maaliif bileenara ta'uu dadhabe akkuma eelammaksi kana taasisaa isaan barboriin horre elektirooniksii irraa hojjete doolaar Ameerikaa miliyoona 10 baafte appilikeeshinii tokko hojjette saba biraatti gurgurtu uummanni Oromoo sanii ol sii baase because haawar ta'uudhaan kan danda'u sabni tokko lakkoofsa namaa qabaate lakkoofsa namaa santu diinagdee guddaa hundi Oromoo qarshii godhamuudhaan yoo appilikeeshinii sanirraa waa bite investimentii gommaadhaan deemtee argayyaan ta'e investimentii milishaan kopheedhaan morma keessa dhiiteessee irraa fudhate gaaraan investment teknoolojii so kana gochuu fi amma bakka dadhabinna gaazexeenyaa isin himaa jiru informationii teknoolojii wal qabate kalaqaan wal qabate economics gaazexeenyaa dhiyeessuu qaba social building waa'ee social science gaazexeenyaa bare department of environmental akkasumas climate da maalinni kana meteorology da hundaan fudhatti gaazexeenyaa because journalism and communication jira international journalism and marketing one of keessaa qabu so gama miidiyaatiin waan tokko develop godhanii digitalization keessa seennee akka diinagdee keenya horannu addunyaa irratti waan saba kanaaf fuudhee akka challenge goonu eenyu wajjin haasofnaa gammaatti uumachuu dandeenya bara yuutuubiin atti fidame eenyu yuutuubiin anaa mafiloorisii qabne kan faayidaa ta'e qaban eenyu naaf warri misraa tiktookiin filoorsiin kiyya kuma tokko gad ilaale ichimma chaajut na jedhanii maranii san waa beekuu kiyya fakkuudha mataan dhukkubsa yaadni keessatti yaa isin dheeressi gaa yaaltu daalle no dheeressi miti mataan dhukkubee dhugaa dubbachuutiin mataa akka malee stress keessa nagaa kan afaan kamiinuu haa ta'u gaafa argite waa ajaa'ibaa argita miidiyaalee Oromoon qabdus gaafa argite miidiyaalee biyya keessa jiran OBN irraa kaastee piraayimii miidiyaa sittaansi hundaa OBS hunda isaatu dabalatee maal akka isaan guyyaa guyyaan hojjechuu jiran gabaasaalee isaanii kana gaafa laalte yeroo baay'ee ni hordofsi galee waan dhaabbileen miidiyaalee godhan akkaataa ulaagaa miidiyaa san dhiisaniiti akkaataa hoggana paartii tokkoo takka miseensa paartii tokkoo ta'anii warra mul'atantu jira galee wanni waan kana na ajaa'ibsiise duba dhiyeenya kana maal barreeffama tokko ijoollee warra Habashaatu deemtuun ilaaluu ture maal godhan namichi san warra Suudaanii yoo argitan hin beeku Yaasin galchee Maddoolaabu mucaa tokko haallaattiin fuudhu jirtu Maddoolaabu yoo argite gaazexeessaan footoo haasasii galee kaameraadhaan waan isaan irratti dubbachuu turan amma waan kana dhaabbata ogummaa isaa kaameraadhaan suuraa kaasuudha malee mucaa kana akka haallaattiin hin fuune baraaruun gaazexeessaa kanaatii miti yaanni jiru irra wal mormuu turan si galee namni sanni shallama nam beeka body yaldonda ega UK America le UK mat ani Kenya sa yubare bakka jirru wal beekuun baay'ee gaariidha jechuun jedhe malee waan guddaa ta'eeti miti garuu yaadi Dr. Shaffisii baay'ee yaada gadi fagooti yaada yeroo yerooni ilmaa Oromoo irratti dalaguu qabdanu malee yaada miidiyaa eeguu qabdanu miti miidiyaan dhaabate hundinuuyyuu ka yaada inni amma isinii ibsu kana isinii haasa'u kana isiniif dalaguu miti miidiyaan ka warra siyaasaati waan barreessane itti kennane haasawa malee waan haarawa isiniif uumu kana beeka inni waa'ee barumsaallee tuqeera waa'ee barumsaa kana irratti namni waan tokko qofatti waan gartee saba isaanii keessa jiru amma fakkeenya biyya guddatte keessa jira Ameerikaa keessa jira Ameerikaa amma fakkeenyaaf yoo akka fakkeenyaaf isinii fudhadha malee Itoophiyaa fi Ameerikaan tokko jechuu kiyyaa miti Ameerikaan warri agriculture dalagatu wama sun dalaga ufee waan dhibee keessa involving god dirijjiti jira dirijjitiin sun nama qaca